Harka fuunee akkam jirtu. Kun Dr. Yoon Bashaanaati. Mana keessan teessanii waa'ee fayyaa keessanii fayyaa maatii keessanii karaa isin ittiin hubannoo argattanidha. Kanaaf chaanaalii kana subscribe gochuun nu cina dhaabbadhaa. Odeeffannoo fayyaa karaa chaanaalii kana darbus akka isin dhaqqabuu fi subscribe gochuun maatii keenyatti ida'ama. Akkasumas viidiyoo kana akka jaallattan waan beekuuf like gochuun eegalaan isiniin jedha. Har'aa maal waliin ilaallaa? Dhukkubni HIV yookaan HIV yoo nu qabee jalqaba irratti mallattoo akkam argisiisuu danda'a. Inni gara biraan immoo erga dhiiga keenya seenee yookaan nama biraarraa erga nutti darbee yeroo hammamii booda qorannootiin mul'achuu danda'a kan jedhu wal duukaa ilaallaa jechuudha. Akkasumas karaa inni daddarbuu danda'u nama tokkorraa nama birootti karaa inni daddarbuu danda'uu fi akkasumas karaa inni daddarbuu hin dandeenye garuu dogoggora hawaasa keessa jiru. Karaa tokko hin daddarbu garuu akka daddarbutti hawaasa keessatti ni haasa'ama. Akkasumas immoo namoonni dhukkuba HIV kana qaban illee karaa sana namatti daddarbuu danda'a jedhanii waan sodaataniif akkasumas namoonni isaan faana jiraatan illee waan sodaatanii fi karaa daddarbuuf hin daddarbine adda baasnee beekuu qabna jechuudha. Inni tokkoffaani dhukkubni HIV karaa inni daddarbuu danda'uu fi daddarbuu hin dandeenye achirraa kaaname. Karaa inni daddarbuu danda'u karaa gurguddoo 5 yookiin 6 isinitti himuu danda'a. Tokkoffaani karaa nikikkii dhiiga faana wal tuquu qaba jechuudha. Dhiigni nama vaayirasii qabu sanaa dhiiga nama vaayirasii hin qabne sana yoo tuqe yookaan yoo wal makee gaafa sana daddarbuu danda'a. Kunis immoo wal quunnamtii saalaan ta'uu danda'a. Inni gara biraan immoo haadharraa mucaatti ta'uu danda'a. Meeshaa qara qaban walirraa fuunee ergifachuutiin ta'uu danda'a. Akkasumas immoo dhiiga walii laachuutiin ta'uu danda'a. Akkasumas immoo gaafa wal dhunguutiin yookaan kiisingiitiin yoo diip kiisingii ta'e kana jechuun tarii yoo madaan hidhii isaanii yookaan afaan isaanii irraa wanti dhiigu jiraate dhiigni nama HIV qabuu fi nama HIV hin qabne yoo wal tuqe madaa sanaan daddarbuu danda'a. Malee normaal kiisingiitiin daddarbuu hin danda'u HIV. Karaa kana daddarbuu danda'a. Akkasumas immoo filuudiin yookaan immoo dhangala'aan qaama nama keessa jiru kan HIV daddabarsu tokkoffaani akkuma dura eerree maalidha? Dhiigadha. Bileed dhiiga keessa HIV vaayirasiin sun taa'uu danda'a, darbuu danda'a dhiigaan. Inni lammaffaani seminaal fluid yookaan immoo ispeermiitiin darbuu danda'a. Akkasumas immoo dhangala'aa karaa qaama saalaa dubartootaa bahuunis daddarbuu danda'a. Inni gara biraanii rektaal fluid illee jedhamu kan waamaman jiru karaa wal quunnamtii saalaa karaa qaama saalaas akkasumas immoo karaa bobbaan ba'uusii wal quunnamtii saalaa yoo raawwatan wal quunnamtii saalaatiin daddarbuu danda'a. HIV dhangala'aa qaama keessaa maddan warra kana keessa ni jira. Garuu yeroo tokko karaa inni hin daddarbine garuu akka daddarbuutti haasa'ama. Fakkeenyaaf dhangala'aa qaama nama keessaa bahu kan akka hancufaan hin daddarbu. Ni gara biraanii dafqa nama keessaa dafqa nama HIV AIDS qabu yoo tuqne nutti darbuu hin danda'u. Hancufaan hin darbu, dafqaan hin darbu. Inni gara biraa imimmaaniinis hin darbu. Akkasumas immoo fincaaniin akkasumas bobbaan sun garuu dhiiga qabaachuu hin qabu. Fincaaniinis hin darbu, bobbaa dhiiga hin qabneenis hin darbu. Akkasumas immoo qufa'uun nama tokkorraa nama tokkotti yoo qufa'ee namichi sun qufa'ee yoo isin irratti haxxifate illee inni gara biraan immoo funyaan keenya keessaa dhangala'aan ba'ullee HIV AIDS kana daddabarsuu hin danda'u jechuudha. Wal tuttuquutiin wal faana jiraachuutiin wal cabbaxuutiinis dhukkubni kun hin darbu jechuudha. Karaa inni daddarbu karaan jalqaba isiniif eeredha. Malee karaa ammaa dhangala'aa qaama namaa keessaa bahuun HIV AIDS nama tokkorraa nama tokkotti hin daddarbu. Kanaaf
sodaachuu hin qabdanii jechuudha. Inni gara biraanii mallattoo akkamii argisiisa. HIV AIDSiin mallattoo homaayyuu qabaachuu dhiisuu danda'a jalqaba irratti. Namoota tokko irratti immoo acute viral syndrome jennee kan waamnu jalqaba torbee 2 haga ji'a tokkotti mallattoowwan utaalloo fakkaatan kan akka qufaa, kan akka ho'a qaamaa nu caccabsu, jooyintii keenya yookaan buusaa keenya irra nu dadhabsiisu, wantoota kana yeroo tokko immoo shiffitaa yookaan gogaa keenya irratti shif jedhee kan ba'u. Inni gara biraan immoo limfaadinoopatii jennee kan waamnu dhidhiita'uu qaamaa qaqqabaachuu danda'a. Inni kun namoota hundumaa irratti mudachuu dhiisuu danda'a. Innis torbee 2 haga ji'a tokkotti mudachuu danda'a namoota tokko irratti. Garuu namoota hundumaa irratti mul'achuu dhiisuu danda'a. Homaatoo mallattoon argisiisiin qaama keenya keessas taa'uu danda'a jechuudha. Erga nama tokko irraa nu qabee erga nutti darbee HIV AIDSiin kuni ji'a meeqaa guyyaa meeqaa booda qorannootiin mul'achuu danda'a kan jedhus gaaffii namoota baay'eeti. Inni kun antiijiniif antiboodii testii qaba yookaan qorannoo antiijiniif antiboodii qaba. Antiijinii isaa yoo ta'e RNA viral RNA isaa PCR-dhaan yoo testii goonee baruu barbaanne haga torbee 2tti baruun ni danda'ama. Garuu qorannoo baay'een Itoophiyaa keessatti yookaan biyya keenya keessatti ta'u antiijinii kana osoo hin taane antiboodiidha. Antiboodii kana immoo qaamni keenya qopheessuuf vaayirasii sanaaf antiboodii isa lolu qopheessuu fi naannoo ji'a 3 itti fudhachuu danda'a. Sirriitti qopheessee namoota hundumaa irratti akka mul'atutti qorannoon ibsuuf antiboodiitiin haga ji'a 3 fudhachuu danda'a jechuudha. Kanaaf namni tokko ji'a 3 booda amma exposure yoo qabaate amma fakkeenyaaf walquunnamtii saalaa unprotected sexual intercourse yoo qabaate yookaan of eeggannoon kan itti hir'ate walquunnamtii saalaa of eeggannoon itti hir'ate yoo qabaate nam tokko yoo HIV AIDS shakkee maal gochuu qaba ji'a 3 boodadha kan inni ilaalamee jira jechuun danda'amu jechuudha. Antiboodii torbee 3 boodas qopheessuu danda'a garuu sirriitti qopheessee testii yookaan qorannoo inni ta'u argisiisuu dhabuu isaa sirriitti murteessuuf haga ji'a 3 eeguun barbaachisaadha jechuudha. Inni gara biraanii yeroo tokko odeeffannoon biraa namni gartuu dhiiga O qabu vaayirasiin kun yookaan HIV AIDSiin isan qabu jedhamee yeroo haasa'amu jira. Vaayirasiin yookaan HIV AIDSiin gartuu dhiigaa hin filatu. O's ni qaba, AB's ni qaba jechuudha. Kanaaf gartuu O qabaachuun HIV AIDS irraa firii ta'uuf waastinnaa yookaan gaaraantii hin qabu jechuudha. Akkuma nama warra kan qabuu danda'u gartuu dhiiga O's ni qaba jechuudha vaayirasiin kun. Vaayirasiin kun immoo akkama daataan baay'een qorannoon baay'een argisiisaa jiranitti Itoophiyaa keessatti akka inni dabalaa jirudha jechuudha. Inni kun immoo urbanization yookaan immoo magaalummaan gara magaalaatti namni godaanuu faana wal qabachuu danda'a jennee yaadna. Akkasumas namni hojii dhabaan baay'een baay'achaa waan jiruuf manni bunaa baay'een manni puulii baay'een baay'achaa waan jiruuf wantoota kana faana wal qabachuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf of eeggannoo gochuu qabna. Vaayirasiin yookaan HIV AIDSiin Itoophiyaa keessatti dabalaa jira hin badee miti. Waan mootummaan ibsa kennaa hin jirreef waan miidiyaan ibsa kennaa hin jirreef vaayirasiin kun yookaan HIV AIDSiin Itoophiyaa keessatti hir'atee jiratoon taane dabalaa akka jiru asumaan sanitti mun barbaada. Kanaaf of eeggannoo gochuu qabdu jechuudha. Yeroo tokko immoo namoota baay'ee irratti kan mudatu maalidha? Abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti abbaa manaan HIV AIDS qabaate yeroo haati manaan hin qabaatiin haftu jira. Akkasumas immoo haati manaa HIV AIDS qabaatte abbaa manaatti otoo hin darbiin yeroo mudatu ni jira jechuudha. Seenaariyoon kun yeroo hedduu ni mudata. Kun immoo maal jedhama afaan yaadaatiin discordant HIV couple jedhama. Discordant couple. Inni kun immoo yoo seenaariyoon akkasii isin mudate maal gochuu qabdu? Namni HIV AIDSiin irratti argame sun qoricha HIV AIDS hatattamaan jalqabuu qaba. ART hatattamaan jalqabuu qaba. Couple yookaan immoo inni HIV AIDSiin qabne sun immoo maal gochuu qaba? Pre-exposure prophylaxis kan jedhamu jira. Prophylaxisii qoricha kennamu jira isa fudhachuu qaba. Ji'a 3 immoo maal gochuu qaba? Inni HIV AIDSiin qabne HIV AIDS test gochuu qaba. Yoo abbaa manaa yoo haadha manaa ta'uu danda'a. Inni HIV AIDS qabu immoo maal gochuu qaba? Qoricha isaa sirriitti fudhachaa ji'a 3 viral load isaa check gochuu qaba jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa.
hammas subscribe waliin gomne subscribe gochuun chaanaalii kanatti dabalamaa isiniin jedha. Viidiyoo kanas like godhaa. Wanta gaaffii isiniif ta'u immoo koomentiirra naaf kaa'aa isiniin jedha. Isiniin jaalladha. Galatoomaa.